Ashama harka fuunee hordoftoota EON oduu isinitti himnaa oduu kan isinitti himu ani Abdii Bilisummaati. Dr. Abiy Ahmed waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa tureef yeroo jalqabaaf waraana Eertiraa komatan. Walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa har'a taasifame irratti argamuun haasaa bal'aa taasisuun dhimmoota garaa garaa irratti dubbataniiru. Walgahii bakka bu'oota uummataa irratti argamuun gaaffilee kaaniif deebii kan kennan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan hidha haaromsaa xumuruuf maallaqa tokko hin liqeeffanne jechuun deebisan. Dhimma kana irratti ibsa bal'aa kan kennan Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqabaaf deebii Doonaald Tiraampiif deebii kan kennan yoo ta'u, hidha haaromsa Itoophiyaa baasii fi humna uummata biyya kanaan kan ijaarame Afrikaa irraa isa jalqabaa yoo ta'u, dhimma haaromsa Itoophiyaaf liqaa fudhattes gaafattes hin qabdu jechuun dubbatan. ህዳሴን ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር ያሳካ መንግስትና ህዝብ ፕሮጀክት አይሰራም ሊባልማ አይችልም። ግፍ ነው። Dhimmi biroo Dr. Abiy Ahmed keessaa tokko dhimma hulaa galaanaati. Dhimma kanarratti haasaa taasisaniin Itoophiyaaf hulaan galaanaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyya kanaati jedhan. Kana milkeessuuf karaa nagaa akka dhumatuu fi qaama dhimmi isaa ilaalu faana irratti hojjetaas jirra jedhan. ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ያረጃል፣ ሰው ይሞታል። ይሄ ተፈጥሮ ነው። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው። በሆነ ጊዜ ማርጀት፣ በሆነ ጊዜ መድከም ቢኖርም ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለሙ ተነጣጥለው መኖር አይችሉም። Dhimma galaana diimaa argachuuf garuu karaa boolees ta'e karaa baalee waan hafuus miti jedhaniiru. ለዚያ በትዕግስት በጥበብ በማስተዋል ኪሳራ ግድያ በቀነሰ ባላስከተለ መንገድ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ይሞከራል። በባሌም ሆነ በቦሌ እንደተባለው ግን አይቀርም ማለት ነው። Itti dabaluun Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniin dhimmoota dinagdee biroo irratti yaada yeroo kennan guddina dinagdee biyya kanaa akka malee fooyya'insa agarsiiseera jechuun dubbatan. Kunis riifoormii Itoophiyaan itti jirtu keessaa isa tokko ta'u guddinni dinagdee Itoophiyaa dhibbeentaa 10.1 guddina agarsiiseeras jedhaniiru. Kun ammoo yeroo shallagamu kan warra IMF faana walirraa fagoos miti jechuun dubbatan. Kanuma wal qabsiisuun baankiin biyya alaa galuun baankonni biyya keessaa hirriba keessaa dammaqu jechuunis dubbataniiru. Akkuma Safarikoom biyya gallaan Itiyoo Telekoom sochii gaarii agarsiisee baankonnis dorgomaa yoo argatan bakka rafanii ni dammaqu jechuun dubbatan. Dhimmi ijoon Dr. Abiy Ahmed dubbatan biroon ammoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa waraanni Eertiraa miidhaa garaa garaa geessisuu isaa yeroo jalqabaa paarlaamaa biyyattii irratti miidhaa ga'e dubbataniiru. Wallabbiin Eertiraa waliinis yeroo san akka ture ifatti kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed rakkoon Eertiraa fi rakkoon Itoophiyaa gidduutti uumame furuudhaaf yaalaa akka turanis itti dabaluun haasa'aniiru. Kana malees dhimma nageenyaa yeroo ammaa naannoo Tigraay keessatti TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti uumames yeroo dubbatan sagaleen amma jiru waca simbiraatii roobaa fi bakakkaa dabarreerra. Kanaaf rakkoo amma Tigraay keessa jiru akka waca simbiraatti ilaalla jechuun bifa salphaa ta'een gaaffii mana maree bakka bu'oota uummataa irraa isaaniif ka'ee deebii kennaniiru. እዛ አካባቢ ላለው ኃይል በጣም ቀለል ባለ መንገድ መልሴ አንድ አርሶ አደር በሐምሌ ዶፍ ዝናብ ብቻ ሳይሆን መብረቅ እየጣለ ዝናቡና መብረቁ ከማሳው ያላስቀረውን ገበሬ መስከረም ላይ ወፍ ጮኻለችና ወፍ ስለምትጮህ አልወጣም ወደ ማሳ አይሄድም ብሎ የሚፈራ ገበሬ አይኖርም። ዶፍ ደፍሮ መብረቅ ደፍሮ የወፍ ጩኸት ሲሆን እንደ ሙዚቃ ያየው ይሆናል እንጂ የወፍ ጩኸትን ፈርቶ ከማሳው አይከለከልም አይቀርም። የዚህ መንግስት ታሪክ ይኸው ነው። አሁን ያለው ድምጽ እንደ ወፍ ድምጽ ነው። ዝናቡ መብረቁን አልፈነዋል። ማንኛውም መጠነኛ ትንኮሳዎች እንደ ወፍ ድምጽ ከማስተናገድ ያለፈ ድካም
አይኖርብንምና መሰብሰብ ጥሩ ይሆናል። Warshaan sukkaara fincaa'aa guyyoota 45 dhufaniif oomisha sukkaaraa dhaabuu beeksise. Warshaan sukkaara fincaa'aa wiixataa amajjii 25 bara 2018 irraa eegalee guyyoota 45f walitti aansuun oomisha akka dhaabuu beeksisu isaa maddeen keenya nuuf himan. Warshaan sukkaara fincaa'aa oomisha sukkaara guyyoota 45f sababa oomisha dhaabuu isaa immoo hanqina dhiyeessii shonkoraa irraa kan ka'e ta'uus beekameera. Hooggansi warshichaa kanaan dura waggaa guutuuf oomisha sukkaara shonkoraa gahaa akka qaban koorporeeshinii dhaabbata sukkaaraaf gabaasee kan ture ta'ullee yeroo ammaa oomishi shonkoraa gahaan dhibuu irraa kan ka'e oomisha sukkaaraa guyyoota 45f adda kutuuf dirqameera. Warshichi guyyoota 45 booda shonkoraa amma misoomaa yookiin oomisha irra jiru kun oomisha sukkaaraaf ni gaha jedhanii tilmaamuun warshaan sukkaara fincaa'aa kunis yeroo sanatti hojii isaa oomisha sukkaaraatti akka deebi'u himameera. Warshaan kun bara hojii bara 2018 sukkaara kuntaala miiliyoona 1.3 oomishuuf karoorfachuu isaa kan hime maddi keenya kun hanga ammaatti garuu sukkaara kuntaala 410,010 oomishuun gabaaf dhiyeesseera jedhan. Kuni kanaan osoo jiru warshaan sukkaara fincaa'aa kun walakkeessa waggaatti dhiyeessiin shonkoraa warshichaa akka dhumee fi warshichi guyyoota itti aanan 45 walitti aansuun hojii dhaabuuf akka dirqame odeessi warshicha keessaa arganne nuuf himeera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa 7ffaaf haala nageenyaa irratti paartilee siyaasaa, hooggantoota naannolee fi bulchiinsa magaalotaa waliin mari'ate. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessa amajjii 25 bara 2018 miseensota boordii 5 bulchitoota naannolee fi kantiibaa magaalotaa, hooggantoota dhaabbilee nageenya federaalaa fi naannoo, bakka bu'oota paartilee siyaasaa biyyaalessaa fi dhaabbilee hawaasa siivikii haala nageenya naannolee filannoo waliigalaa 7ffaa irratti geggeeffamu ilaalchisuun marii geggeesseera. Haasaa baniinsaa marii kanaa kan taasisan dura taa'aan boordichaa Meelaatawarqi Haayiluu haasaa isaanii keessatti boordichi muuxannoowwan filannoo waliigalaa 6ffaa irratti hundaa'uun qophii filannoo duraa filannoo waliigalaa 7ffaa irratti mari'ateera. Akkasumas galteewwan marii adda addaa qooda fudhattoota waliin taasifameen argaman akka ka'umsaatti fudhachuun fooyya'insa seeraa fudhachuu fi qajeelfama raawwii hojii qooda fudhattoota waliin mari'achuun bahuu dabalatee hojiiwwan fooyya'insa adda addaa filannoon bilisaa, amanamaa fi dimokiraatawaa ta'e mirkaneessuu irratti boordichi hojjechaa akka ture bal'inaan ibsaniiru. Haasaa baniinsaa dura taa'aa hordofuun Biruuk Hondasan hooggantuun kutaa hojii boordichaa haala nageenyaa magariisa, keelloo fi diimaa jedhamuun ramadame kan boordichi mootummoota naannoo fi bulchiinsa magaalotaa akkasumas dhaabbilee nageenyaa irraa walitti qabe bal'inaan ibsaniiru. Odeeffannoon dhiyaate bu'uura godhachuun paartileen siyaasaa hirmaatanii fi jaarmiyaaleen waldaalee siivikii irraa yaadonni adda addaas kennameera. Hooggantoonni biyyoota naannolee, kantiibonni bulchiinsa magaalaa fi qondaalonni dhaabbilee nageenyaa yaada kennameef irrattis ibsa kennaniiru. Meelaatawarqi hojii filannoo boordiin geggeeffamaa jiruu fi akka waliigalaatti yaada boordichaa ilaalchisee kenname irratti ibsa kennaniiru. Oromiyaa kibbaa godina Booranaa fi Baalee keessatti bishaan dhugaatii dhabuun uummanni miidhamaa jiraachuu dhaga'ame. Godina Baalee aanaa Sawweenaa keessatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamuu jiraattonni himan. Akka maddeen keenya nuuf ibsanitti aanaa Sawweenaa ganda guddattuu Ardaa Galmaa keessatti uummanni bishaan dhugaatii dhabuun rakkoof saaxilamuu himate. Rakkoon bishaan dhugaatii kun yeroo dheeraaf furmaata kan hin argatiin turee fi uummanni rakkoo hamaaf saaxilamuun jarkaanii tokko hanga qarshii 100tti baasanii bitaa akka jiran jiraattonni yaada isaanii nuuf kennan nuuf himaniiru. Uduudhuma wal fakkaatuun godina Booranaa magaalaa Moyyaalee fi gandoota baadiyyaa Moyyaalee keessatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamuu maddeen keenya achi jiran nuuf ibsaniiru. Egaan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne haga ammaa ture.